qabdanii bakka jirtanii bilbilaan naqunnamuu dandeessanii. Dhaamsi kiyya kanaa isinii waan jettan komentii jalatti isinii beekaa. Laakiin as keessaa barbaadee dhabe nama hundallee itti godhee. Oromia ansinin bona, Oromia biya sena, Oromia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi daawwattoota maammee Oroo. Akkam nagaa fayyaa jirtu jiru jireenya akkam nagaa fayya. Taakkanaatti dhiyeenya kana gaa guyyaa lamaniin badee maaliif badee jechuu keessa hin oolamtu. Gaa ni beektaa miree gurubbii ani faayos qabeetii harkaa qaba. Ijoollee gurubbii isaatis qabeetii harkaa qaba ammaan tana. Waa sun taateef mucaan gaa amma baafachuuf karaarra gama jira jaanii gaara keessa seenee maal jaan taarifa deemaas numa jaanii. Waa sun taateef akkam baafanne egaa guutuun keessanuu hagaara jirus hadaka jirus magaalaa keessa jirus hordoftanii akka qabdanii isin jaa. Inni sun gaa akkam baafanne dhiyeenya kan ammaa dhiyootan ogguu amma akhbaara himanitti Suudiin deemaa jee darsa guurratee deema jaanii karaa inni deemuus gaa waan beekne dhiyeenya kana guutuu magaalaa keessa barbaadee dhabee deemuuf shaantaa fudhatee deema jaanii namni cinaan tokko inni bilbilee himu jira. Cinaan tokko sammaa akka komentii yaaddeessanitti michi oodiisii isa qabiyyee hojjettanii dhugaadhaa qabu hordofuttumaan jiraanis gurubbii isaatillee qabeetiin jira. Egaa inni sun amma kun gaara keessa jira jaanii viidiyoo imare jaanii viidiyoo isaa sunillee ilaallee dhugaadhaa inni gaara keessa deemuu karaa jira jaanii dhugaadhaa akka yoo inni deeme taate horii karaa jirus horii gaara keessa jirus akka jabaattanii hordoftanii qabdanii isin jaha. Anis gaas keessatti namatti godheetiin barbaadaa jira. Waa sun taateefu isiniin na bira dhaabbatanii akka eegdanii qabdanis bilbila kiyya gaa isinii katabeen achira barreessee jira. Achi jala komentii na dubbisuu hundeessan takkaa bilbila na bilbiltanii na dubbisuu hundeessanii mucaan gaa eega ijoolleen jalaa qabamte kana akkuma jira jaanii inni silaa baafachuu barbaadu jira. Akkam baafanne dhaabbatanii akka eegdanii isin jedha. Inni gaa beekaa akkana jirus waa dhugaa jirus akka namni isaa hin qabneef akkana godhatus gaa rabbumaa beekaa. Laakiin as keessaa barbaadee dhabe nama hundallee itti godhee suniifuu yoo gartan gaara keessatti taatus isaa karaa deemu taatus akkanaa bilbiltan. Taakkanaatiin isin jaha komentii jalatti namni erguddaan michi oodiisii isa qabii gariin michiuma jabeessii hayyattan taati gulaaloo gariinis gaa ijoollee tunirraa bahii maal jettanii. Egaa waa sun taate isin gad hindiisu dhugaadhaa hanqa inni dhufuutti ijoolleellee gad hindiisu. Sunumaafuu isa hordoftanii qabdanii bakka jirtanii bilbilaan naqunnamuu dandeessanii. Taakkanaatiin jaa hanqaan viidiyootti aanuu walitti deebinu. Dhaamsi kiyya kanaa viidiyoo xiqqootan wanti waraabeef sunii fi isa bakka jirutti hordoftanii bilbiltanii naa himuu qabdan. Agaree isiniif himaa isiniin garsiisan nuyi gaara keessa qunnaan gaara jettan jabaattanii qabdanii isin jaha. Dhaamsi kiyya kanaa isinii waan jettan komentii jalatti isinii beekaa. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Taakkanaa daawwattoota kiyya jabaadhaa nus jajjabeessaa dubbii akkanaatti irra jirraa isiniin jaani. Oromia ansinin bona, Oromia biya sena.